Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan fayyaa keessanii jirtanii nagaanis alhamdulillah hin banne wal banne baga walitti deebinee jecha har'ammoo barumsa xiqqoo waan ajaa'ibaatii fi waan yaaddoo nama hundatti taate takka ilaalla jechuudha. Ishiinis maalidha? Fakkeenyaaf seerri saabskraayibiidha. Saabskraayibii 1000 fi waachi haawarii 4,000 jechuun sa'aatii 4,000 jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Saabskraayibii irraa sa'aatiitu baay'ee tokkorra nama jeeqaa jira jechuudha. Namni tabasaachaa jira jechuudha. Kanaafuu waa xiqqoo takkaan mala waliif dhoonnaa jechuudha. Har'a mala dhahuudhaaf waa xiqqoo isin fayyada. Karaa kanaan isin fayyada jedhe hundi yeroo hunda isinitti waan dhiheessuuf har'a immoo karaa xiqqoo takka jechuudha. Daqiiqaa 2 keessatti isinitti himaa yoo wanti tokko yoo himame jechuudha. Yoo hojjetame hojii suni hin mul'ata jechuudha. Yoo dhageessanii immoo osoo hin hojjetin hin argamu jechuudha. Wanti tokko lafaa hin dhufu jechuudha. Karaan hojii itti argamu tokko erga argattanii hojjetuutu isinirraa eegama malee karaa hojii san yoo agartanii itti dhiiftan rakkoon isin biraa jechuudha. Kanaafuu amma jechuudha isteeppii kiyya takka takkaan na hordofaatii hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jaa isteeppii akkan goone viidiyoo tanaa maali waachi haawariin 4,000 jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu namoonni zabana ammaa kun immoo waan barumsaaf waan adda addaa hin laalu piraankii fi diraamoota garaagaraa wantoota akkasiidha. Barumsa baay'ee namni keenya waa'ee barumsaa hin laalu jechuudha. Kanaafuu namoonni laaltan gara nama chaanaalii banatee jirutti waliif ergitanii akka wal affeertan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Amma gara barumsa keenyaatti deemna jechuudha. Xiqqoo takka jechuudha. Na obsaatii kiroomaa keessan keessa seentan jechuudha. Kiroomaa namni dhagahu hin jiru. Haala shabakaa keessan irratti hundaa'eetu isiniin bahaa. Egaa haala kanaan isiniif bahee yuutuubii kanatti kan jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo kana tuqxu jechuudha. Yoommoo kun isin hin jiraanne bakka seerchii kanatti www.youtube jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan youtube.com jettanii barreessitu. Kunoo haala kanaan agartanii haala kanatti barreessitanii jechuudha. Tole erga barreessitanii seerchi gootanii achi booda bakkee amma wattii kana tuqxu jechuudha. Kunoo bakka diimtuu asii tana dhiifama osoo hin argin irratti tuqe irra na deebisee www.youtube. Tole erga haala kanaan isiniif bahee maal gootu bakka amma tuqaa 3 tana tuqxu jechuudha. Kunoo tuqaa 3 tana hin agartanii asirra tuqxaniiti maal gootu diskitoop saayitii irra godhattu jechuudha. Akka fuula kompiitaraatti nuuf jijjiirramu jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf bahee bakka amma piroofaayilii tanan agartanii piroofaayilii keessan irratti yeroo tokko hin cuqaaftu achi booda yuur chaanaalii bakka jedhu kana jechuudha. Kunoo yuur chaanaalii kana tuqxu jechuudha. Yuur chaanaalii kana tuqxu. Egaa haala kanaan tuqxanii isiniif baha jechuudha. Haala kana pileelistiidha tuqxu jechuudha. Assalamualaikum. Tole dhiifama amma erga haala kanaan isiniif bahee bakka pileelistii kana tuqxu jechuudha. Pileelistii kana tuqxanii jechuudha. Pileelistii kana irratti as buttan erga kunoo zuum ta'eeraa hin isinitti baay'ate kunoo haala kana erga isiniif bahee maal gootu pileelistii tuqxu jechuudha. Pileelistii erga tuqxaniin booda maal gootu bakka amma kunoo jechuudha. Kunoo ani pileelistiidha asirraa 5 qabaa jechuudha. Kunoo viidiyoo 5tu asirra jira jechuudha. Barnoota aappii jedha. Ammallee asitti immoo 8 kunoo kan jiru. Kunoo 8tu jira jechuudha. Footoo fi viidiyoo editarii jechuudha. Kaataagoriidhaan taa'eera.
Kanaafuu maal gootu isin fakkeenyaaf ani isa 8 kanarratti tuqaachuu yookaan isin isa barbaaddan irratti tuquu dandeessu. Haala kanaan erga akkasitti isiniif bahe maal gootu bakka seetingii xiqqoo tana tuqxu jechuudha. Kwaalitii isaa ni filattu. Kwaalitii isaa 144p irra keessu jechuudha. Maaliif shabakaa konnekshinii isaa akka nagaa dafee dalagu jechuudha. Yaani haala shabakaa keessan irratti hundaa dhiifama isiniin jecha. Hayyee egaa akkanatti nuuf bahee maal gootu zoom gootu jechuudha. Zoom godhee isin agarsiisa. Kunoo bakka asii tana tuqxu jechuudha. Bakka kunoo asii tana irratti kiliik gootu yeroo takkaa fi kunoo egaa haala kanaas ta'e ofumaa ni dabraa jechuudha. Fakkeenyaaf jara keenya mala isiniif dhahuudha jechuudha. Malli kun mala baay'ee itti gargaaramuu dandeessan jechuudha. Itti fayyadamta. Amma viidiyoo kana baneetiin jira kunoo. Kana hoon haala kana fakkeenyaaf jawwaala 2 yoo qabaatte tokko haala kana wifi itti bantee haaluma kanatti akkasitti keessee baay'ee tokko ofumaa isaatii itti daddarbaa jechuudha. Ofuma isaatii darbaa bulaa jedhaa bula jechuudha. Yeroo raftanis haa ta'u, yeroo boqonnaatis haa ta'u, yeroo barbaaddan haala kanatti yoo keessan ofumaa isaatii of daddabarsa jechuudha. Erga yoo kana hin tuqin immoo hubadhaadha. Bakka amma tuqaa isin hin jeetan yoo hin tuqin ofiin hin darbu jechuun dhaabbata. Garuu amma ofiin daddarbee amma jawwaala 2 yoo qabaatte akkasitti keesse meeqa fakkeenyaaf daqiiqaa 10 yoo qabaate 10 meeqa viidiyoon 8 kun jechuudha. Daqiiqaa meeqa daqiiqaa 80 jechuudha. Irra yoo deddeebi'e 80 kana yoo deddeebi'e baay'ee tokko isiniif dabala jechuudha. Ispiidii tahee isiniif bu'aa argattu jechuudha. Kanaafuu kun baay'ee nama dhibee jira. Kanaafuu waliif daddabarsaa yoo itti gammaddan laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan biraanis gahaadha. Amma haala kanaan itti hojjedhaa isiniin jaa. Ka biraatis immoo haala immoo saabskraayibii itti guddifattan qabadheetiin isin dhufa yeroo dhiyoo keessatti. Waa'ee saabskraayibii fi waa'ee waachaarii kana hedduudha uummanni baay'ee irraa wallaaleera waan ta'eef xiqqoo mala dhawaachuu haalli kun hin faayida jechaati. Haala sanitti waan ajaa'ibaa ta'e qabadhee dhufuuf ta'a. Saabskraayibii fi laayikii tuqaatii na jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.